Hai Oromoo maaliif jiraadhunaa jiraatun siin jedha wallaa laazim. Jireenya Oromootii fi jireenya TikTok tokko ta'e bar. TikTokinis al takka ol fuudha, al takka gadi buusa, al takka ol fuudha, al takka gadi buusa. Oromoon keenyas nam tokko al takka hin arrabsa, al takka hin jaja, al takka ol kaasa, al takka gadi buusa. Akkuma fedhe taasisa. Maal miidhana? Adaraa ustaas irraa immoo gadi bu'aa. Ustaazan arrabsinaa yoo inni illee dogongoree dhaqaa keessaan gaafadha. Maaliif kun akkana gochuu dandeessa? Maaf akkana kana jechuu dandeessa jedhaa gaafadha. Deebii sarraa dhagaa inni waa malee waan jedhu. Osumayyuu immoo dogongoree yoommoo kun waan barbaachisaa miti Oromoo irratti jedhaa. Wanti isinirraa eegamu kana. Malee xiqqeessitanii, arrabsitanii, miqeeqxanii, maal jettanii hin barbaachisu isinirraan isiniin jedha dhugaa Rabbii.